jechuudha geessisanii iddoo xiyyaaraa jiraatte maali dawalte. Akkamitti gaafati biyyarraa deemtu maatiin sin geessu? An jechuudha geeffadhu lafaatii an biyya jiru waan ta'eef maatiin haguma feete dallala siyaa kennani. Haguma feete dallala siyaa kennani. Gaafa ati biyyarraa baatee deemtu gaafa bararaa kan keetii ati biyyarraa baatee deemtu san obboleessa kee haa ta'u obboleettii ta'e haa ta'u faamilii kee haa ta'u namni tokkichi eerpoortii si waliin hin dhaabatu. garuu hin dhaabannedha warri si gaafsan. Dallala fuudhee deemeen dallaallee iddoo xiyyaaraa geessee achi jira iddoo xiyyaaraa gahee jiratti hagisee saniitti guyyaa takka maatii dawalte. Dabra mishiin ittoo xiyyaaraa jirti malee biyyaa bahuu isiitu iyyuu namni wanni itti beekamu. Dallaalli silkii cufatee haga waggaa 2 ji'a 7 kana wallaa maatiin yookaan duutee na awwaalanne yookaan hin jirattee bakka nuuf hin dubbannedhani maatiin haati fa hin boottu takkatti san qabdi dhugaa siin jedha. Akkas ta'e lammaffaa dallaalli sun kamaatiin fidee itti kenne maqamatu dallaala ta'eef itti kennanii dhiisan moo gosa isaa eessa maatii isaa dhaloota isaa eessa hin beekanii? Hin beekanii. Kan barbaachisaa dhaqanii gaafachuu qaba. Gumaa dhimachuu qaba. Silkii cufate kan inni gadu shaashamannee jira bakki ma jiru. Akka fedhaa cufatu gosa tam fakkeenyaaf amma akka itti dhaladhe eessa arsii keessaa isa shaashamannee keessaa isa aanaa kofaleeti. Aanaa kofalee hoo ganda kana. Abbaan moo abbaan kenna moo araada wannoo ta'ee karaa dhaabateetiin dallaaluma jedhame kama karaa tarutti nun kennu ka abbaan kenna faati kennu. Yoo abbaa faadharraa waan deemte taate nun kennu argitee. Gatii kana ta'eef dallaaluma ta'ee fi hoo intalatiyya wiccaa garii naa baaseedhanii fuudhaniitiin ittiin kennan. Bakka dallaalli sun bar yoo bades haati isaa jiraachuu qabdi abbaan isaa nama faamilii qabu namni kun mukarraa qabee hin jiru tokkichi kopha dhalatu hin jiru bar faamilii qabanii faamilii isaa san dhaqanii gaafa qucee qabatanii gaafa seeraanis waa hundaanis faamilii isaa kana maatiin kan kee biyya jabaatee qabate dirqamatti isa fidanii dirqamatti isii tana bakka fide himaa jechuudha yookaan ammoo wal fudhatanii badan. Wallaa wal fudhatanii badan yoo osoo biyya keessa jiraattee dubbachuu dandeettu waggaa 2 ji'a 7 kana keessa maatiin dubartii asatti dubbatti maa suudii deemtee kun asiin suudii achi deemteetiin miisaajiin itti tole yennaan tokkummaan itti tolan maal dubbattee hanga gaafa san quuftutti maal dubbatti nu obar dubartiin maal dubbattee gaafa san geeffattutti gaafa inni achi booksiidhaan fuula isii girgiddaa wal fakkeessee jedha yookaan ammoo inni waa itti rakkise guyyaa isaa warra ofii yaadatti maal nuti shamarran of hin beennu moo hadda bar bakka hadda ciifne tana soofaan kun ciifni kun nuu taanaan hin dadhabnaa bakka kanaa hin beennu cinaachi amma da ciifne kun nu dadhabaa hin beennu. Hanga gaafa diilofne jennutti gaafa kun diillee kanarra garagalan osoo kun nun dadhabin cinaacha keenya jijjiirachuu hin beennu nuti shamarran argitee amma yookaan qoyattiin tun eessa jettee bakki sottuun qabdu baratama eessa jettee mee fakkeenyaaf suudii jirtii naa barbaadaa jettamu biyya keessa jirtii naa barbaadaa ammas taree deebee akkamitti intala dubaraa takka tan haadhaaf abbaa irraa baate tan haadha abbaa fi haati dhalfatte dallaalli piroosesii fixee fi waa hunda xumuree fi ufuma dallaalli geejjis maal akka inni godhu maaliif beekan ammas dallaalli sun hoo abbaa qabaachuu danda'a gaafa baasabooratti kennite irraa qabee nama faamilii hin qabnetti kennanii. Dallaalles deebee na gaafataaf sii dawwaltee biiftuu naan jedha. An biiftuu san naaf hin dawwalle laankisii baay'ee bakka sii dawwaltee iyyaafadhu naan jedha. Maatii isa biyyarraa cinqaa jira waan ta'eef maatii irraa cufatee lakkoofsa biraa siimii biraa baafatee isaan jiraachaa jiran dallaalle. Ofiisiisii dawwalaa maatiidha ammoo lasimii jijjiirate akkam akkata. Ana na iyyaafata kaagisee hundi na dawwalee jechuudha. Maatii irraa lakkoofsa maatii irraa jijjiirate kan kee akkamii hubate fudhate inni lakkoofsa kee akkamii fudhate. Kiyya dursa qaba kabbi gisee maanii anlee sumarraan dhufee bee dallaalli sun yookaan anaaf abbeeran naa oolu. Isiif garuu isiin gosti isii hangeddaadha. Isii wayitti akaakuu oolaaf ta'e hin beekan garuu. Isii galee. Musiif abbeera oola akkamitti ilmi abbeeraa keetii kanatti bakka inni dhalatee bakka inni bahee beektu obboleettii tantee biyyaa baasee afaan sadii dubbattee bara obboleettii koo abiibti afaan sadii dubbattee atu asitti tokkoffaa muyyayyoon obboleettii kiyya jettee. Lammaffaa dhufteetiin eessa isaa hin beennu dallaalli bade jettee sadaffaa dhuftee lakkoofsa kiyya qabaa naada walaankisima biyyaa bahu lakkoofsa kiyya beekatte arfaffaa dhufteetiin inni kun ammoo
Ay ilma abbeeraa na abbeeraa kiyyaa isii ammoo maal akka ta'eef hin beeku jettee indee akkam habiibti tiyya. Atumaaf inni barbaada mukatti. Atumaaf inni wal gadda barbaada. Atumaaf inni ani isa barbaada ke biyya bay waggaa fura isii barbaada. Abbeeraa kee gaafadhu ka biyyaa baase obboleetti keessatti haa fakkaattu maal taate bareeddu. Obboleetti keessatti haa fakkaattu. Because an obboleettiin tiyya akkanatti osoo dhabamteef hoo jedhi yaadi ati. Namichi kun eega abbeeraa kee ta'e kan isii tana biyyaa baase eega abbeeraa kee ta'e obboleettiin tiyya wayii hoo tan gudeeta takkarraa baane tirii takkarraa nyaanne akkanatti osoo dhabamtee hoo maaltu nadhagama feelingii akkamittiin nadhagayama jedhi yaadi. Haadha isii ta mataan isii maraataa jiru san ta duutee hin awwaalanne san jiraattee sagalee isiin dhageenne san yaadi. Because haati isii sun haadha keeti. Inni kun eega abbeeraa kan kee ta'e akkamitti isii tana hin beeku siin jedha. Qilee seene isii tana baasuu qaba. Yoo suudii akkamitti ishi abbeeraa kan kee ta'e akkamitti geeggeessee bakka geesse wallaala. Naashi himee akkaataa natti itti gaafii Leeggeeffadhu haadha faati na biraa iddoo boolee seente hin beeku dhiibe dallaalee kun. An na biraa iddoo xiyyaaraa seente an biraa isuma isaan biraa iddoo boolee seenuu danda'an irra wajjin. Isii iddoo xiyyaaraa geessee of duuba deebi'eedhaan shaashi finfinnee. Wiilti bara iddoo xiyyaaraa geessee of duuba deebi'e eessa geesse biyya siin deemte hin beeku maanaan jetta anaana. Duudaan deemte. Anaana wallahi irraa hagana sobde maatii isii hagana lama sobdaa baratama. Laa wallaa amma dhufee ammoo dallaaltichi nu abbeeraa keeti. Laale waan jettu dhageeffadhu. Isuma saniin abbeera makan keessaniin kama isii biyyaa baase saniin kama fiizaa hojjetee fi fiizaa achi ergee fi fiizaan achi as deebi'eef saniin muyyattii tana bakka geette baasii jedhiin hin beeka bakka isiin deemte. Maaf fiizaa bakka hojjeteef wallaala. Atama bar biyya isiin deemte hin beeku jettee bar. Inni fiizaa hojjeteef san fiizaa chaampaa irra dha'ee waa hunda irra dha'ee maata irra dha'ee biyyaa baase san biyya isiin deemte akkamiin wallaala. Akkamiin yaaddaati. Asan hin beeku garuu irraan kan jiraachaa jiru biyya rabaa waan ta'eef isii biyya irraa gaafa isiin deemtu natti mammalee achiis bakka gaafachaa ture. Maatiitti dadawwalee akkana maatiin biyya irraa bu'aa jira. Isiin deemte akkamiin wallaala akkamitti yaadda obboleettii koo maal taate sila? Hai maal inni anu osoo argu jana qabu heddamoo biyya isiin deemte akkamitti wallaala? Dallaalli waan jetti keetti taatu Jordan deemteedha. Sagalee nama lama deemee takkatti hidhaa turteeti ji'a hidhamtee tuun hin galtee isiin bakkee hin agarree naan jedha naan lattee tuun galte taa hidhamte sun. Sun abbaan barbaadate agalfate. Tuun hin argamne waan ta'eef addisiidha waan ta'eef haga biyyaa. Abbaan hin barbaadanne abbaan isiidha yookaan nama qamaa ta'e olii gad deemu abbaan quban qabu maatiin quban qabu turreeffi isii du'ee baddii jechuudha. Abbaan isii nama guddaadha waan ta'eef. Inshallah abbaan nama guddaa ta'uu danda'a. Tokko obboleetti kan keetiitti barbaaduu qabda kaayee jettee ergitee biyyaa baafte hai. Ati siirraan deemtee jennaan ati siif hawwaltee jennaan biyyaa baasee bar. Baasaboora qaba. Bakka isiin geette qirincaafi qaba. Namni kun bar biyya keessatti baasuu qaba bar abbaa isiisan haadha isiisan tollaaffattuu ta'e malee gidditti kuchee isa qabanii akka fidu beektaa seerree akka safichisiisu bakka geesse jechuudha. Walaa garuu naaf hin galan jechuudha. Sii gala atumaaf inni barbaada daa'imatti hambaa. Atumaaf inni barbaadi. Because biyya ormaa keessa jirta laal waan ansi gorsu dhageeffadhu. Maybe isiidha walitti aaruullee dandeetta waallee wannachuu dandeessa walillee mufachuu dandeettanii maatiin keessan ka biyyaallee wal quba dhabuu danda'a. Hin beekamu argite. Garuu hoo an wanni si gorsu yoo jiraate obboleetti keetti wanni si dhaamoo jiraate biyya ormaa keessa jirta. Waan sirra ga'u hin beektu, rakkina sirra ga'u hin beektu, kushiinaa namaa keessa jirta. Inshallah barraayyuu hojjedhu, alayyuu bahii alarraanuu hojjedhu, boruu rakkachuun malta. Biyya ambaa keessa jirta rakkachuun malta. Ammas obboleettiin tantee tiyya wayii waan akkasii irra osoo buute maal ta'a? Boruu yoo dhalee intalli kiyya waa ilmi kiyya rakkate hoo maal ta'a? Obboleessi kiyya tokko osoo akkasii rakkate maaltu nadhagama? Feelingii akkamitti nadhagama? Waan akkasii sayyaadi abbeeraa kan kee kana itti himi. Abbeera makan kee kana waliin barbaadi. Jidduu teessan lamaan jirtu waan ta'eef. Laa haadha faatee wanni jidduu kiyya jiru qubaayyuu qaban. Gaafa deemallee na dhuffattee deemte waan ta'eef hagasii akkana gaafa bararaa bicha natti himte. Abbeera eessa beettiisi? Eessa beetti? Ijoollee biyya tokkooti beekaadha. Abbeera isiillee gaata innillee gaata. Ollaadha waan ta'eef. Abbeeraa keetii bara abbeeraa isiitii miti. Abbeeraa kiyya kana jechuudha balbalti ollaadhaa siin jechaa jiraame. Siigalee. Isiin ijoollee isaa?
isiin ijoollee magaataati isii hangeeddaadha misheeraadha gosaan jechuudha beekuu dandeetu yookaan hangeeddaa akkami waan kana soo quba qabu taate na dhuffattee forososii fixattee gaafa bakka tikeetti hin deebi'eefi biyya akkanaa deemaa jira jennaan haa biyya kun badduudha hin deemin jedheen dawwaleefi anna giseetan bakka iddoo xiyyaaraa seenee jiraatan jettees an quban qaburra. Iddoo xiyyaaraa eessa deemte paaspoorta batama biyya masiin deemteen beeku naan jette dura waan naan jette yaadattaa gisee ol seente bareeddu. Akkasuma ta'e hin qulqulleeffadhee binna dawwalanii an dursa biyya siin deemte beeku. Amma osuma sinna waliin haasaartu qulqulleeffattee ammaa miti beeku. Tikeetti irratti biyyi siin deemte laayinatti mee beeku. An Joordaniin erge nama lama ergeetuun qabamte mana hidhaa turtee galte isii an quban qabu haga gisee sana biraa deemtee jedhe dallaalli maatiin. Hagas jedhee bilbila maatirra cufate. Akkamiin maatirra bar gaafii keetii turne gaayis anatu wallaale afaan moo isitu afaan na wallaale. Muyyattiin tuni sii fi shisme namichi isii biyyaa baase kuni ka fiizaatti dhahee biyyaa baase kuni namni tokko fiizaa malee hin bahu ni beektaa miti. Namichi fiizaa dhahee fi hojjetee fi wanna hojjetee fi biyyaa baase kuni abbeeraa keeti. Akkamitti bakka isiin geette wallaala waggaa lama guutuu. Asan irraan beeku gaafannan jechuun aan hagisee san forososii fixee fi biyya Joordaan deemtee an quban qabu silkii isii cufaa jiraadha maatii. Maatii yoom nu dawwalti yoom siimii silkii bitattee nu dawwalti dheega malee yookaan rakkoon irra gadhee hin jaaduu gammaa maatiin. Osoo akka jedhu waggaa lama ji'a torba osoo maatii guyyaa takka hin dawwalin. Laal. Gisee biyyaa san jechuun irratti argan. Haadha faadhe. Oye. Dubbadhu ati ta'u laseen na ol ganna galchitu ol na galchitu malee jetteetun dubbadhu mee. Ati dhageeffadhu Rahima Raamaa ta'etu dhageeffadhu. Abbeeraa keetiin barbaadeen obboleettiin tantee mucattiin obboleetti abbeeraa kee harka jirti. Isaan barbaadi jedhi. Akkamitti namni fiizaa hojjetee geeggisee ka'ee Joordaan naan jettee maal beekan riipoortii geessee jedha. Ofii dallaala ta'ee biyyaa baasee ka'ee nagee geesse jettee miti kan karaa qabattee baatu ofii fiizaa hojjetee fiizaa isii kana bakka itti erge beeka. Fiizaan kun marraan lama deema. Guyyaa tokkoffaa meedikaala kaatee meedikaala marraa lamaan ka'an meedikaala birrii 300 fi meedikaala birrii 500 ka'e na fakkaate gaafa kuweetiin naqani. Meedikaali kan kee kun gajo qulqullummaan kan kee kun marraa lama deema achi as deebi'a warri kun wal beekanii jechuudha. Kanaaf inni gaafachuu qaba. Akkamitti wallaala. Ammas taree deebee asii warra irraa cufate asiin si waliin ni haasa. Achiin ammoo maatii isii irraa cufate maatii isii san dayyuusa argate inni. Maatii isii san maatii hin jirre argate. Osoo maatii jiru maatiin isii sun maatii paaworii qabu ta'e gidditti fida. Akkamitti ijoollee naannoo tokko ta'ee biyya baasee wanna jedhu. Dirqamatti bakka isin jirtu barbaada. Maatiitu irraa laafe malee. Taani ammoo barbaadi jedhiin atis si harka jira waan ta'eef. Ati ta'ula seentetun pelkeeshin maal jettetun maan dubbanne. Dhageessee bareedduu. Dhagaa jira waan barbaadu harkaa badee biyyaa lafaa dhiyaa osoo yookaan lakkoofsa harkaas hin badu lafti guyyaa argitee harkaas hin badu argitee wanni harkaas hin badu. Dhageeffadhu yoo abbeeraa hidhawwalee waa'ee kana gaafadhusi erga waa'ee biyya eega Itoophiyaa keessa porosesii fixee biyya alaa ergaan qubarraan qabudha anaalles deebiin. Habiibti porosesii feete yoo fixe achitti bar xiyyaara bichaa yaabbisee gadhiisuu miti bar namni tokko gaafa ka'eetiin jedhe eerpoortii kamitti akka bu'e beese himamaa bar eerpoortii kamitti akka bu'e bar miti kabiraa fi eerpoortii kabbala kaachoo lagiseenni porosesii biyyarraa fixee kabiraa si qabbalu baasapoortii isii bar gaafa baasapoortii isiitii fi dhiiga isii fuudhee gaafa ergusan okee namni achi deebisuuftu jira bar akkamitti kabiraatitti erga nama hin beekne wayititti erga akkamitti haasuuf taate gaafa bar fuudheetiin si Dubaay isii ergusanii dhiiga kan kee meedikaala keetii fi baasapoora kan kee nama itti ergu qaba bar suuraa itti ergu achi okeen fudhatamee dhufuu qabdi ka jedhu achi deebi'amee as deebi'ama. Understand na goote? Sigalee understand na goote? Laanaa galeera mabaggaa. Malee anatu asii ergee
xiyyaara eerpoortii Itoophiyaa keessaa baate bakka isiin deemte hin beeku jechi jedhu hin jiru. Mucattiin tun gaafa achi dhatte irraa qabdee gaafa laal eerpoortii Itoophiyaa geeggeesse qabdee qajeela garanaa fi garan osoo hin deebiin bitaa mirgatti osoo hin deebiin akkanatti jechuudha laal akkanatti onna jettee eerpoortii yoo Joordaan ta'e Joordaan biiroo qajeela biiroo bakka irraa xalabamanii bar deemantu jira bar qajeela biiroodhatti yoo Suudii ta'e qajeela Suudiidhatti yoo Imaaraati ta'e qajeela Imaaraati argite achi dhatte gaafa achi dhatteetiin jette san ammoo achi keessa warra biiroo saniititu iyyuu fuudheetiin warra san fuudhee isii gurgurata. Fuudhanii gurguratan mana fuudhanii mana galchan. Dallaalli kan kee kun kafiilli kan kee kun kaatama bira jirtu kun kan amma si fudhate kun ammoo zim jedhee biiroo irraa fudhatee siin hin deemu. Akka nama makiinaa kireeffatu waan qabsiisutu jira. Waraqaa ofii eenyummaa ofii qabsiisee eenyuun akka ta'e naannoo kam akka galu maal akka godhu qabsiisee argitee ID biyya san keessatti jira seera guutuu biyya san keessatti hin jiraatu. Fakkeenyaaf amma namni tokko Kuweetii ka'ee Suudiitti kaddamaa fudhachuu hin danda'u. Biyyi kamu seera qabdi bar nutu hin beekne malee. Argite biyyi kamiyyuu seera mataa isaa qabdi. Nam Dubaayii ka'ee Kuweetitti sararatanyaa fudhachuu hin danda'u. Dirqama biyya san keessatti waraqaa ittiin jiraatu. Waan mootummaan boru yoo inni bade isa qabuu danda'uun qaba namni kamiinuu. Seera kamisee biyya kamiin keessattuu seerri guutee jira. Kana waan ta'eef abbeeraan kan ka'e hin beeku siin jedhu sun hin beekaa mucattii tana paaspoortii isiitiif suuraa isiitiin kompiitara keessa barbaadee barbaachisiisee mucattii tana baasuu qaba. Isin lamaan jidduu jirti mucattii. Tokkoffaa maatii irra lakkoofsonnoo cufate ofii ilmaan ganda takkaati jette nama ganda tokkooti. Haati isii hin beektu sii geegessee jira jedhaanii biyya arabaan alattee rakkatte jetti miskintittiin. Akkamitti wallaalee? Egaa jira malee jechuudha. Yookaan bakka yookaan Itoophiyaa keessatti beekaa jirmaatiin. Bakka isii geegesse akkamiin wallaalanni geegessee biyya baasee akkamiin wallaala bakka isii geegesse. Dirqamatti beeka malee bakka isii geegesse. Hai hin beeku. Fiizaa dhahee ergee hin beeku inni. Maaf wallaala? Dallaala ta'ee sanuu. Isuma gaafadhu. Rakkoo qabu isaan gaafadhaa yoo ni bakka. Lubbuun isii tolteessitti haa fakkaattu. Ani osoo wanti akkasii na mudate akkam jedhe. Meebi abbaa fi haati isiidha. Abbaa miskiina haadha miskiina barumsa hin qabne. Waa tokko hin beekne ta'uu danda'an. Garuu osoo ana ta'ee hoo. Obboleettiin jedheen gadda buluu 25 hojjattee arabni rakkiftee jennaan qullaa lafa kaa'een fiige mana kana keessa uffata lafa kaa'een fiige. Muniira gaafadha. Wallaahi uffata lafa kaa'ee fiige. Ani warra gaafamee tiktokii akkasi boottu san. Oko obboleettii an takkaa jechi meeqaaf gochi meeqa nan bochisin obboleettii yaaf wallaahi shaashii kana lafa kaa'ee waan haasa'eef waan dhiise hin beeku dallaala isii Itoophiyaa irraa baase san irratti. Amma kun biyyatti naa deebi'uuf ishaaraa naaf kennite obboleettiin kiyya gara biyyaatti naa galuudha. Waan haasa'eef waan dhiise hin beeku because obboleettii biyya ambaatitti duutee jirti isii hanga arabni jirtuu isii dhabamsiiftu yookaan duutuu isii ajjeeftee arabni baadiyyaatti feestaalaan gattu eeguu osoo hin taane obboleettii na dhukkubsitii jechuudha. Ati sos obboleettii tantee taate haganan cadhiftu waggaa lama guutuu cadhisummaadha waggaa lamaaf ji'a torba jetta immoo. Haadha faadha na dhoksanii beemaatiin jechuun na gaafatan biiftuu sii dawwaltee naan jennaan dawwalalan. Amma helgadda maatiin wayii jiran. Maatiin hin beeku bar. Inni ka biyyarra baase eerpoortii hin beeku jedhee. Inni bitaan waa akkanaa mucatteen sii dawwaltee na gaafata malee rakkoo jiru gammaa natti hin himu. Maatii helgadda boo'ee walla lakkoofsa maatii jechuun suuraallee na erganiiran kan mucayyoo. Dallaallee gurbaa ergisuun sii dawwaltee bichaa na gaafata malee yookaan biyya akkana taate akkas taateedha na hin himne malee. Maatii helgadda boo'ee natti himate. Sii dawwaltii wanni jedhu hin jiru. Sii dawwaltii wanni jedhu hin jiru. Mucattiin achi geettee eerpoortii keessatti haftee achi keessatti iyyuu gara biraa milixxee isatu beekaa sin jedhe bar isa maatii haadhaaf abbaa harkaa fuudhe beeka. Afaan Oromoo keessii galee. Naa galeera. Isa haadhaaf abbaa harkaa fuudhe beeka.
osoo an abbaa san ta'e yookaan isan ajjeesaa yookaan natu ajjeesaa kokkee isaan qabadheen du'a. Obboleetti ilmoo tiyya sanin na haa dabalu yookaan obboleetti tiyya sanin na haa dabalu. Kokkee isaa tanarra ra'ee osoo dhagahu osoo argu obboleetti tiyya dhabuurra lubbuu isaa tana qabadhee lubbuu tiyyas ta'isiitis jigan dhabee jiraadha malee ani cinaacha tokkicharra ra'ee tokkichaan ciisee obboleetti tiyya dhabee hin taa'u. Amma sabbeeraa keeti ijoollee biyyaati. Akkamiin maatii irraayyuu silkii cufatanne. Akkasii isuma suuta gaggaafadhu ati. Isumaanii hin dandeetta.